Maali garuu gara jabeenyi haga kanaa jechuudha. Dhugaa rabbii wardaan baay'ee garaa na nyaattee jirti. Baay'ee nama rarte. Hordoftoota fi kabajamtoota kooyi nagaaleen irraanfanne nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akka mooltan nagaa ooltanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo. Isin jiru akkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa simbira naaf haa ta'u isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kooyi dhugaa rabbii maali garuu gara jabeenya kanaa jechuudha. Dubartii hammaama keessatti hidhanii hidhuu caalaa moo jechuudha. Maaloo harmina qabee harmina dhukkubaa jira haadha daa'imaati. Dadhabee jira ganna lakkisaa jettee dubartiin itti buuchee kadhatte jechuudha. Isaan immoo dhugaa rabbii jechuudha. Namni haadha qabu, namni obboleettii qabu, namni obboleettii wajjin alate haga kana garaa hin jabaatanatti fakkaanne dhugaa rabbii jechuudha. Immaan hin qabachuu dadhabe maal seetanii maaliif garuu jechuudha. Yoo ishii gallakkisanii jechuudha abbaa manaa ishii fuudhanii akkasitti qixaaxanii dhugaa rabbii isaaniif wayya jechuudha. Ishii harmi naqabee maaloo daa'ima kootitti ganna lakkisaa jettee dhaabattee shintibeetii keessa jechuudha xiraa keessa dhaabattee kadhachaa jirte jechuudha. Garuu maali gara jabeenya kanaa jechuudha. Maali obboleettiin qabu haadha irraan alanne inni mininniti ilmoon beeku maali yaa rabbi maali gara jabeenya kana maali namni rabbi hin beekne maali ummanni rabbiin of wallaale namni rabbi wallaale dubartii ishiin yaa rabbi rabbuma sodaadhu ganna lakkisi jettiin inni itti ashoofee pilaastikii shintibeetiraanii dhiqan jechuudha. Fuudhee as keessatti ilmi shintibeetitti gadi naqi aannanii harma kee jedhaan jechuudha. Maali garuu har'aaf itti fakkaatte malee biinii jechuudha. Itti gaafatamta waan amma jechaa jirtu kana jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha itti gaafatamta jechuudha. Karra waaqayyoo gubbaatti itti gaafatamta jechuudha. Maali gara jabeenya akkanaa obboleettiin qabdu? Maali yoo abbaa manaa ishii fuutee itti taphatte? Yoo abbaa manaa ishii fuutee shintibeetii ishii keessatti sanitti yoo hiite maali? Harmi na qabee maaloo harma ganna lakkisi daa'ima kootti itti ashoofa jechuudha. Maali garuu namni afaan tokko dubbatu namni dhiiga tokko maali gocha akkanaa warratti raawwachuun erga dhiirummaa qabaatee dhiirummaa ofiitiin dhaqee dhiira irratti aara ofiisaan ba'a malee dubartii irratti aara hin ba'u jechuudha. Dubartii qixaaxaniiti mootii kan aara of baasanii dubartii irratti humna ofii laallatanii dhaqaniit kan akka ofiitti irratti humna laallatan malee jechuudha. Maali garuu gara jabeenya kana maalumaatu gara jabeenya kanaa fide waan biraa dhiisitoo jechuudha. Yoo ishiin maaloo harmina dhukkubee ilmoo kiyyatti ganna lakkisi jettuuni sanumaa laalee gallakkisuu qaba jechuudha. Oduma ishiin badduudha taate oduma ishiin balleessite jechuudha. Maaliif gara jabaatte akkatti obboleetti teete haadha teete namni obboleettii qabu akkatti garaa hin jabaatu. Yaa warra har'a waan hunda daladdanii jechuudha. Yaa warra har'a waan hundaaf gazzabaa jettanii jechuudha. Waan adda addaa raawwattan kuni guyyaa itti gaafatamtanitu jira. Guyyaa itti gaafatamtanitu jira. Qaldiin ati har'a harma kee ilmi shintibeetti gannaqi jettuun kuni guyyaa ati imimmaan buussee waaqayyotti deebitee waaqayyoo kee dhiifama gaafattu jira. Ishiin har'a waaqa sitti yaamteti
ati waaqa san caaltee jechuudha. Ishii achi keessaa gadi baasuu didde. Garuu jechuudha guyyaa ati jechuudha gahii boochistee haga ishiin harmi koo na dhukkube jettee sitti boochusan guyyaa boochuu jiraatis karaa rabbii gubbaa irratti jechuudha. Dubartiin humna hin qabdu, humna ittiin deeffattu hin qabdu. Ishiin rabbitti yoo si kennatte guyyaa ati immoo dhiiga kee duguggattee jechuudha boochuu jira jechuudha. Maali garuu gara jabeenyi dubartii irratti akka waan akkanaa raawwatan? Humna hoo qabaatan kan akka ofiitti irratti ba'an malee dubartii irratti mootii kan humna laallatan jechuudha. Bara akkamii keessa jirra garuu jechuudha. Bara akkamiiti barri keenya kun? Bara akka bineensa uummanni Oromoo wal nyaatu. Maali kun gara jabeenya kana maaluman jedhee Rabbi? Maaluma? Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee jechuudha. Keessattuu jechuudha kafaayuu baay'ee na gaddisiise. Baay'ee jechuudha. Baay'ee jechuudha. Dhugaa Rabbi jechuudha. Haati namni ilmoo qabdanii ilmoo teessanirraa guyyaa takka ala bultanii odoo hoosisaa jirtanuu alarraa bultanii harmi akka waan nama godhu warri beektan jechuudha hin beektan jechuudha. Dhugaa Rabbi ani imimmaan qabachuu dadhabe bakkanatti jechuudha. Wardaadhaa du'aayii godhaa fi isinii jedha. Innaa wardaadhaa du'aayii godhaa fi Waaqayyoo harka diinaa kana jalaa si haa baasu, nagaara ilmoo keetitti si haa deebisu jedhaati du'aayii godhaa fi bakkuma jirtanitti isiniin jedha. Dhugaa harma kanallee Rabbi siif haa laaffisu jedhaani. Dhugaa Rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa Rabbi ani imimmaan qabachuu dadhabe. Maaliif namni dhukkubbii harmaa warri beektan jechuudha. Dhugaa Rabbi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha gochi ishii irratti raawwatamaa jiru.